Caaltuun barattuu kutaa sadiiti. Isheenis daa'imummaan kufte. Kuftee dheeres. Daa'imummaan kuftee. Kuftee miilli ishee Miidhame jiitu gabaabsa. miidhame. Sababa kanaaf yommuu deemtu hin okkolti. Kun immoo akka gara isheetti Akka garaa isheetti akka hin deebine taasise. Haa ta'u malee barumsa ishee irratti dhiibbaa guddaa fidee hin qabu. Kanaafuu caaltuun barattuu cimtuu fi amala gaarii qabdudha. Caaltuun barattuu cimtuudha. Barattoota ishee xiyyeeffannoo hordofti. Irra deebi'u. Caaltuun barattuu cimtuudha. Barnoota ishee xiyyeeffannoon hordofti. Waan isheef hin galle barsiisota gaafatti. Kan gaafatamtes deebistee hojii daree Kan gaafatamtes ni deebisti. Hojii daree fi hojjaamanaa jedha. Hojii daree fi Hojii manaa ishee akkana jedha. Hojii daree fi hojmane. hojiin ishee sirriitti hojjetti. Kanaaf mana barnootaa isheetti tokkoffaa ba'uun badhaafamte. Maal jettee? Irra deebi'a asirra. Isarra deebi'a. Kanaaf barnoota isheetti tokkoffaa ba'uun. Kanaaf erga jettee booda. Sagaleen kiyya nagaamu. Kanaaf ammarra deebi'u. Kanaaf mana barnootaa isheetti tokkoffaa ba'uun badhaafamte. Badhaafamti. Sorry. Okay. Kan malee kana
malees caaltuun baroot ba- baran baranootaan no barnoot barattoota Kunuunsa naamusa gaarii mee asirra deebi. barattuu naamusa gaarii qabdudha. Barsiisotiif barsiisotaaf hiriyoota ishee ni kabajji. Hiriyoota ishii ni hiriyoota in kabajji jedhame Ni kabaju. ni kabajji. Hiriyoota ishee qaamaan miidhamuun salphumaan Sammuu. qaamaan miidhamuun Sammuun. sammuun miidhamuu akka hin taane gorsiti. Walumaa galatti caaltuun qaamaan miidhamtuu taatus barattuu cimtuu sadarkaa qabdu jedhame qabdudha. Akkasumas amala gaarii qabdi. Kanaaf hiriyoota isheef fakkeenya gaarii ta'uun beekamti. Baay'ee gaariidha sirriitti dubbiftee ammaan tana wanni kan dubbifte takka. Saffisa fayyidaate. Okay. Gaafiilee armaan gadii irratti Asirraa kaaftala. gaarii Mata dureen isaa dubbisa kana mata dureen isaa maali jenne? caaltuu. Gaafiilee armaan gadii irratti gaariin mari'adhaa jedhame. Gareen mari'adhaa jedha. Okay. Sandiifnee gara dubbisaa seena. Gara dubbisaa seena. Eegalee asirraa yaada isaa asirratti hubachaa deemta. Dubbisa armaan gadii dubbistanii dubbisuun gaafiilee itti aanuun dhiyaatan deebisaa. Okay. Caaltuun barattuu kutaa 5ti. Isheenis caaltuun barattuu kutaa 3ti. Isheenis daa'imummaan kuftee miila ishee miidhamte. Sababa kanaaf yommuu deemtu hin okkolti. Ni okkolti. Kun immoo akka garaa isheetti akka hin deebine taasise. Haa ta'u malee
barumsa ishee irratti dhiibbaa guddaa Dhiibbaa, fide. dhiibbaa, Dhiibbaa guddaa fide hin qabu. Kanaafuu caaltuun barattuu cimtuu fi amala gaarii qabdudha. baay'ee sirriidha. Sirriidha, baay'ee gaariidha. Baay'ee. Caaltuun barattuu cimtuudha. Barnoota ishee xiyyeeffannoon hordofti. Waan isheef hin galle barsiisota gaafatti. Kan gaafattes ni deebisti. Kan gaafatamtes ni deebisti. Hojii daree fi hojii malees ishees sirriitti hojjetti. Kanaaf mana barnootaa isheetti tokkoffaa ba'uun badhaafamti. Baay'ee gaariidha. Ni jira. Dabar. Kana malees caaltuun barattoota barattuu naamusa gaarii qabdudha. Barsiisotaa fi hiriyoota ishee ni kabajji. Hiriyoota ishees qaamaan miidhamuun sammuudhaan miidhamuu akka hin taane gorsiti. Sirriidha, baay'ee gaariidha. Walumaa galatti caaltuun qaama miidhamtuu taatus barattuu cimtuu sadarkaa qabdudha. Akkasumas amala gaarii qabdi. Kanaaf hiriyoota isheef fakkeenya gaarii ta'uun beekamti. Baay'ee sirriidha, baay'ee gaariidha. Haala gaariidhaan dubbifte. Caaltuun qaama miidhamtuu waan taateef amala gaarii hin qabdu. Dhugaa soba. Baay'ee sirriidha. Lammaffaa. Caaltuun cimtee
Jabaatee barachuun yeroo hundaa hin badhaafamti. Sirriidha. Ni badhaafamtii jedha. Dhugaa soba dhugaa. Sadaffaa. Qaama miidhamuun caaltuu barnoota ishee irratti dhiibbaa hin finne. Dhugaa soba. Barnoota ishee irratti miidhaa finne jedhame hin finne soba hin finne. Saniimoo Dhugaa soba akkas ta'ani. mee irra deebire. Dhugaadha malee dhugaa. Amma Barnoota ishee irratti qaama miidhamtus barnoota ishee irraa miidhaa hin finne jedhami. dhiibbaa hin finne jedha. Hin finne dhugaadha. Sirri. Caaltuun Afuraffaa. akka barnootatti cimtu maaltu taasisee barnoota isheerratti hordofuu Barnoota sirriitti hordofuu barnoota hin jiraedha. Amala gaarii qabaachuu barnoota hin jira kan bira hiriyoota hiriyoota gorsuu hiriyoota gorsuu ergaa Deebis dura deebita afuraffaan deebis. Akkasuma jettanii deemta akkasuma. Afuraffaa isin deebisu. Caaltuun akka barnootatti cimtu maaltu taasisee deebisuu kana Deebisee. sirriitti qo'atti. Kami dibame sirriitti qo'atte kamirra jira. Barnoota ishiirratti hordofuu isa. Barnoota sirriitti hordofuu kajuu kanaan. Amala gaarii qabaachuu yaani kun gaaffiidha. Shanaffaa. Ergaa waliigalaa dubbisaa kana ta'uu kan danda'u isa kamii? Qaamaan miidhamuun barnootaan akka hin cimne nama taasisa. Soba. Qaama miidhamuun barnootatti cimuu nama hin dhorgu. Barnootaan cimuuf qaama guutuu barbaada. Guutuu barbaada. Kamta? So gaafii kana nan deebisa? Deebis. No hin barbaadu. Lakki gaafiin maal jetti barnaa shanaffaa.
ergaa waliigalaa dubbisa kanaa ta'uu kan danda'u isa kamii ergaa waliigalaa Okay. Qaama kam ta'uu danda'a? miidhamuun barnoota akka miidhaginaatti nama gosa qaama miidhamuun barnoota cimuu nama hin dhorgu. Kan gubbaatti abbaa bira. No, Kamtu abira. No, abira kan jiru. kana moo Miti qaama kun waan jedhu dhageessa miidhamuun qaamaan miidhamuun barnootaan barnoota. akka hin cimne nama taasisaa jira. No, no, no. Qaama miidhamuun barnooti cimuu nama hin dhorgu. Isa ta'a. Baabira kan jiru. Maal jedha? Qaama miidhamuun Barnoota maal barnootatti qaamaan miidhamuun barnootatti cimuu nama hin dhorgu jedha. hin dhorgu. Sirriidha. Isa ta'ame deebii Kunoo barnootaan cimuuf qaama guutuu barbaada. gaaffiidha miti laata hanna akka ati itti dubbatte sun gaafii qaamaan cimu Barbaada. qaama guutuu barbaada yogguu jette gaafii barbaade jedhama. Eessa jira ree gaafiin wanni isaa deebiin isaa? Deebisaan kana ta'a baay'ateen Isa deebisa already jira. Jechoota kan sagalee jabaa fi laafaa qaban mallattoo kana fayyadamee adda baasi jaa fakkeenyaaf sadii sagaleen isaa maali jee laafaa jedhe. laafaa Maaliif laafaa jeeni asitti dubbachiiftuun gabaabaadha dubbifamaan jaba tokko qofaa jira. laafaa Laafaa. Jechi sammuu jedhu kunoo sammuu jaba sagalee laafa moo jaba jaba. jaba Daarratti amma asitti maarratti sagaleen jabaa ta'e. Afaan jaba waan ta'eef sagalee jabaa ta'uu isaa nu argisiisa. qaama jaba Maaliif? lamattu aatu jabe mitiire Dulan dubbachiiftuun lama jiraachuun sagalee ni dheereessa. Tokko jiraachuun ammoo ni gabaabsa. Jabaachuuf laaffachuun dubbifamaa irratti hundaa'a malee dubbachiiftuudha. dubbifama irratti malee dubbifama irratti malee dubbachiiftuutti hin fayyadamnu. Hin fayyadamnu. Okay, amanaa. Jabaachuuf laaffachuu dubbifamaa laata. Okay, okay. Okay, so laafaadha. Sagalee laafaa qabaasa. Kana dubbisiti sagalee akkamii? Amala jedhamu laafa. Laafaadha sirriitti. Gaalee miti gaalee laadha miti inni barsiisa. Gallee jedhan gallee. Gallee laadha miti jabaadha isaanis yannifu jabaadha. Keessa laafaadha. Jabaadha asitti saan kun lamaa No jabaadha. Isaa lama jira. Kanneen